Wayne ya ba mana kan ko hanggang may marafta. Imarafta sa rin niya. Bayar siya dito. Koy silky futa. Itus baritus asmarat na ida kai sochon ka achi daki as daki na jenne sima kababar sima leko kani halala rati foto edina jenne kan as jadi achi jadi na jenne sima kababar namni sikabuan dan malka pada abba argani wala lekiya pada abba argani wala lekiya haka wante sitti so sitti ni perfila kala oh jero adesso abba argani wala hey rafesa maal kana ko duba ni defa ni jirta kan achi jadi as jadi dabar kai uffata bafak sura na fer sila hadu fer birri na fer kana nafti jidu rusi tab chana hoya bar ba argani wadalle wadda guyas arga edi jire danto akana ifti so sitti nam age turte mal ko darela sila oh ifa sitti ofsne miti sitti ofsne جلالتي مراتي حلالتي سما سرباجرا قد هنا فلتي ممكن كيميتكو أشوش ما أنت بالبلكو مسكولة simana ko ya kan gamana jadi garas jadi nanti jenne pada agartu ko korata diga ko gitu kam na tersta mudik betul ngai beriki sikabda shongkat kayung kabdu bicara nagit wanan jalan lagi lava akinati asjed inani jettu furdat inani jettu kana cala malu sirramat pada anuman ya abba argani wallahi kan beri sirrat mutak anu sejak wanan jalan lava ka asin jenna cincin atina qabdu kana male ومتكا يسرع بربادو Rian tanto akan jalan kita ke dawalti. Hello Assalamualaikum. Akkam jirta fayyaa keetii ani nagaa koodha akkam jirtaati maal taate moo amma maalumatu si mudate silaa torbaaniin akka boottetti maal goona sila bar hadha Facebook kan kee agaree rifadhee aniyyuu
abbaa arganii wallaalle yoo galeetiin jedhu akkuma ati beeytu rafaa jiran turanii akkasitti ganaamee amma tana dalagaadhaa of seenitiin jedhee amma ganaa isaan qaqqabee nagaa gaafadhee kunuunsa barbaaduu miire bar waan ati istoorii keetti san argee ture anillee ati kaas hin jedhu kanii jaalallee torbaanii jijjiirtu har'a si jaaladha lubbuu koo jechaa boru himmootuyyuu argaa kee fedhu jettee akkas gootu maalumaaf abbaa arganii wallaallee narraa liqeeffan sobakooti anuyyuu argadhe soqee waamee qaraawwadhee isaaf jecha qileen ani seeniin hin jiru harkatti deebbadhe akkamitti siif ergisa ergiinsa kanaa fi gamaa gamana jechuu kana diddarraayi abbaa arganii wallaallee fidadhee mi'anu kan gamanas hin deemne kan garana hin deemne kan as jedhe achi jedhinaan hin jenne kan nan rakkisne amala isaa keessaa sanuma irraa jaaladhe anuyyuu akkamitti siif liqeessa hiriyyaa tantoo akkasi dhiphisaatiin hin jiru hin beeka ani sitti golfaa jira malee akka ati muummaa jirtu ni beeka garuu tuujii waan akka feesbuuk irratti ati maxxansiisan baay'ee tokko keessa nama dhageesse maali mucaan sun immoo maasii godhe maa dhiyoo kanaatti guyyaa 3 hin beekne wal baradhee mucaa akkasii naan jetteetiin natti himte har'a hoo maaltu gale guyyaa 3 itti maaltu uumame kunoo kanaaf anuyyuu abbaa arganii wallaallee filadhee as jedhati jedhumaan bareedaa kiyya mee maal godhisiin jedhu sila guyyaa 3 itti suuraa qullaa dhaabbadhu naaf ergisiin jedhe maali kaata akkana mara fide cadhisan jedhe oromoon duraanuu cadhisuma hoyya kan zabana kana cadhisuma hoyya su shaaworii keessatti maaltu gale kaa ila nichis jettee hin raawwate waan akkasii sitti hima isa si'uu hin barre guyyaa 3 itti dhufee suuraa qullaa dhaabbadhuti shaaworii keessa viidiyoo huraabaatiin naaf ergi qullaa kan itti dhaabbadhu suuraa kan naaf ergisiin jedha oduu hin barre haaya ati raawwatiin kan zabana duraanii bar duraanii kan har'a qullaa dhaabbadhu nuuf ergi jedhan kanaa miti dura zabanaan akaakolii kenna abaabilii kenna san intala takka osoo hin laalin osoo hin maxaratin akka isiin gadi maratti akka isii osoo mana gadiin bahin kan laalamu mooyaa isiin qabdu qofa ture mooyaa nyaata hojjechuu hin beeknu hin beektu kana qofa ture malee fuula isii bareedumsa isii hin laallamu bareedumsa isii hin laallamu waan tokko osoo hin laalin manatti fuudhanii waliif kennanii nikeenni hidhamee erga nikeenni hidhameetiin jedhe booda eega sanii booda walitti erga rafanii algaan walitti fidee erga walitti rafanii booda intalli teessan durbummaa
naxalaa irratti dhiiga isii godhanii kabajaadhaan kabajaadhaan mana haadhaaf abbaa isii keessan turan. Goobasi atillee akkas ture kan kunu zabana kana hoomaatu akka ta'amaatiin jiru ani matan kanaaf galuu hin dandeenye yaadu jaatu akkasitti naxalaa adii irratti dhiiga isii godhanii kabajaadhaan mana haadhaaf abbaa isii danii argisiisanii ciiniidhaan dhaali ta'anii akkasitti kabajaadhaan wal jiraachisan. Yeroo ammaa kana garuttuyyuu kabajana hafuuti. Kabajana hafuuti. Atuyyuu fuutee of kennitee fi qullaayyuu affara dhaabattus paantiinis ta'ii qumxaanis ta'ii surreenis ta'ii wantuma ta'e kamiinuyyuu affara dhaabattus zabana zabana haadhaaf abbaan manaa kabajaa walii hin qabne kan ji'a takkatti wal fuudhanii ji'a lammataa keessa wal hiikan kan feesbuukan wal baratanii kan iimoon wal fuudhanii wasaappiin wal hiikan kana malee maaltu jira zabana ammaa kana? Dubbiin ati jetti mataana dhukkubsaa jira dhageesse. Ani haa dhibbadhu bakka kan kee hiriyyaatu. Ati waan takka hin yaadin. Waan hiree kan keetii hin dhabdu. Waan hiree kan keetii hin dhabdu. Baratillee amala badaasan qabda. Ani immoo si gorsa jedhe yeroo maraayyuu. Har'allee dhiiruma tokko istoorii irra keetta. Borus istoorii mara dhiiruma biraa fiddee keetta. Iftaanis akkasuma. Wayi gabayaa seete, wayi gabayaa shunkurtiif timaatimii bitattee yeroo mara mana si argamu seete ayinataan dhiirri ayinata hin qabu tokkuma. Tokkoon dhufu sun garattuyyuu kan rabbiseef kenne qofa dhufaa kana hin dagatin. Ati ol uttaalteef gadi uttaalteefi miti. Yoo san didde himmootuyyuu asitti mana caqaska ka akka kiyyaa kan akka abbaa arganii wallaallee kana hin baafattu ati. Laafaa wanta kan dubbanne. Dhiifama hiriyyaatu. Laafaa wanta kan dubbanne kan akkana kana baafachuu siin hoyyoo ati maraa dhiiste. Akka konkoo kana jiraachuu siif hin hoyyuu. Hai hiriyyaatu. Amma macarrashaa dubbii kasitti himu. As jedhi achi jedhi suuraa as ergi asiif achi ergi kaseen jedhurra baafadhu kan akka abbaa arganii wallaallee ka akka kiyyaa kana. Ani bar waa beekeetuma abbaa arganii wallaallee jedheeni maqaatti baafadhe. Nahayat baay'ee way asillee jedha way achillee jedha dalagaa hanga nama baay'inachuma na eega wanta kan raawwata kan akkanaa kana siif hin hoyyuu. Kanaafuyyuu amma murteessinee jirra kaa hiriyyaatu. Anis rafoo hidha abbaa arganii wallaallee dadhaban isaanis guyyaa guutuna eegaa turan. Hayyee murteessi ka'atis gamana jechuu kan as dhaabadhu isin jedhu dhiyeesseeti ka akka abbaa arganii wallaallee kana baafadhu bakka har'arraa jammarii. Santu si caala hiriyyaatu halkan gaarii siifaa ta'u. Siidus. Rabbiis haa qannaku akka abbaa arganii wallaallee ka anaaf baasa kana siifis haa baasu. Ka anaaf roobe kun siifis haati fi obu. Hiriyyaatu. Hayyee halkan gaarii siifaa ta'u. Hayyee. Eshi. Ciao.
alhamdulillah. Anumaan barumsi qabaadhee baay'een wallaallee kiyya. Nuti tulungan jaalattummaan bicha naa jira. Dalgassoo lamaatu ni deemu jetti. Keessa qullaa taatus kabajaan ati naaf qabdu asin jenne achi hin jenne naaf gahaadha. Anuu si jiraachisa.